Dubartiin tun lammii biyya Ameerikaati. Qurxummiiwwan kaan irraa addatti kunuunsite qurxummii kana guddifte yeroo garagaraatti kan waliin taphattuu fi bashannantu turte. Leenjistuun Orkaa ogummaa olaanaa fi jaallatamtuu agarsiisaa gayya 8 bara 2025 paarkii galaanaa beekamaa keessatti yeroo agarsiisan haala nama gaddisiisuun du'aan boqatte. Taateen kun daawwattoota fuulduratti kan mudateedha jechuun fayyadamtoonni miidiyaalee hawaasaa garagaraa wal harkaa fuudhanii afarsaa jiru. Akka maxxansi tokko ifoomsetti immoo oduun kun kanaan dura afaan Amaaraatiin baay'inaan gadhiifamaa ture. Barreeffamni miidiyaa hawaasaa irra naanna'aa jiru akka jedhutti leenjistuun qurxummii baharaa agarsiisa Ocean World irratti qurxummii isheen waggootaaf kunuunsaan guddisaa turteen ajjeefamte jedha. Maxxansoonni miidiyaa hawaasaa irratti bal'inaan tamsa'an hedduun isaanii leenjistuun qurxummii galaanaa fi qurxummii hamaa ajjeesaa ta'e kan maqaan isaa Kaayiroo jedhamu guddisaa turte qurxummii sanaan nyaatamuu dubbata. Qabiyyeen kun feesbuukii fi yuutuubii irratti bal'inaan kan qoodamu yoo ta'u fayyadamtoonni kumaatamaan lakkaa'aman qoodatanii waliin gahaniiru. Haa ta'u malee qorannoon akka agarsiisutti wanti deemaa jiru kun guutumatti soba ta'uu isaa mul'isa. Ragaan amanamaan oduu kana deeggaru waan hin jirreef ragaan ifa ta'e hin jiru. Suuraawwan deemaa jiran dijitaalaan kan qindaa'edha. Gabaasni oduu ofii isaa ibsi paarkota galaanaa irraa kenname yookiin osoo balaan akkasii mudatee miidiyaaleen oduu gurguddoon bal'inaan gabaasu ture. Suuraawwan qoodaman hedduun isaanii suuraawwan jijjiiramaati. Waggaa 10 dura waan kanarratti taateewwan dhugaa ta'aniif taateewwan gaddisiisaa beekamoo galmaa'an jiru. Kanaan dura muddee bara 2009 leenjisaan Speen Alexis Martinez Odola Kaanarii Rooloo Paarkwee keessatti ganama kophaa osoo qurxummii leenjisu qurxummii galaanaa keetoo jedhamuun ajjeefameera. Fulbaana bara 2010 leenjisaan Ameerikaa Daawun Biraanchoo agarsiisa bashannanaa qurxummii galaanaa daawwattootaaf qophaa'e irratti Siworld Orlaandoo keessatti qurxummii galaanaa Kiilar Royaltii kum jedhamuun ajjeefame. Taateen kunis qurxummii galaanaa ajjeesaa ta'an booji'uu fi leenjisuun hin ta'u yaada jedhuun irratti falmii bal'aa kaasee ture. Taateewwan kun gabaasa ofii isaa aangawoota biyya keessaa fi namoota ijaan argan irraa dhugaan kan galmaa'an yoo ta'u dhaabbilee oduu idil addunyaa kanneen akka BBC, Reuters fi Associated Pressiin gabaafameera. Akkasumas dhugaa ture. Dubbiin inni torban kana dubartiin leenjistuu qurxummii galaanaa turte qurxummii waggaa hedduu nyaachiftee guddiftee nyaatamte jedhu ammaaf odeeffannoo sobaa ragaa hin qabnetu miidiyaa hawaasaa gubbatti naanna'aa jira. Taateen kun dhugaa miti. Yoo dhugaa ta'e dhaabbanni leenjii qurxummii fi mootummaan biyyattii ibsanii kenna jechuun namoonni hedduun yaada isaanii kennaa jiru.